Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gingilchaa saddeettaffaa torbee kana fudhadhee dhufeera. Gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti tokko jennee wanti waliin jalqabnu waamicha torban darbee mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Abbaa Cabsaa Pireezidaant Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromootiif godhan waliin ilaalla. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an ABO shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Baay'ee galatoomaa isiniin jenna Pireezidaanti Shimallis obbo Abbaa Cabsaa keenya baga jiraattan. Waamichi obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromootiif isaanillee shanee jedhanii egaa afaantu isaan bare waan ta'eef irra isaanii dabarraaf. Afaantu baree jira garuu kabajaa guddaadhaan waamicha godhaafeedhan. Amma yeroo itti wal bubuusnu miti. Hingaa waggaa arfan darbe kana walitti dhukaasneerra waggaa arfan darbe kana wal fuuldura dhaabbanneerra lubbuun baay'een badeera misoomni baay'een gubateera amma garuu hawaasa keenya fuulduratti kabajamaa caffee fuulduratti ABO shanee waraana bilisummaa Oromootiif waamicha guddaa godha kabajaa guddaa ulfina guddaatiin jettan nutis ulfina guddaatiin galatoomaa isiniin jenna obbo Shimallis. Kana Oromoo duwwaa miti waaqni hin jaallata obbo Shim. Waaqayyoon illee hin jaallata sababiinsa nagaa jaallanna waan ta'eef. Mooraan Oromoo nagaa akka inni argatu barbaanna. Biyyi Oromoo akka inni nagaa argatu barbaanna. Biyyi Itoophiyaas akka inni nagaa argatu barbaanna. Nagaan isin lamman gidduutti bu'ee jennaan. Waliin taatanii cimtanii eenyuun iyyuu isin sochoosuu hin danda'u. Diinni keessanii firri keessan eenyu akka ta'e waggaa 3 dudduubatti deebine waggaa 5 dudduubatti deebine waggaa 10 dudduubatti deebine ilaaluun nun barbaachisu torban lamman darbe ilaaluun hin ga'a. Eenyuun akka fira keessan ta'e eenyuun akka diina keessan ta'e eenyutu gaafa rakkoo isin cinaa dhaabbata torban lama tura gaadha. Hingaa wal ariine wal arrabsine wal takaalle wal ajjeesne wal jalaa hiine hingaa. Kan kana keessaa bu'aa argatu Oromoo miti. Yes. Waan isiniif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'u keessaa kan bu'aa argatu Oromoo miti. Kan bu'aa argatu diinota Oromooti. Uummanni Oromoon uummata safuu qabu, uummata aadaa qabu taanee garuu obbolaan lama wal ajjeesu. Mootummaa Itoophiyaa irraayis kan dhaqee lole kan qabamu kan maal ta'aa jiru Oromoodha. Gaaffii adda addaa godhaa jiru argaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa booji'u ijoolleen ni dubbisu argaa jirra ijoollee Oromooti. Achirraanis kan qawwee baatee yeroo booji'ame kan mormirraa citu kan ajjeefamu Oromoodha. Lolli Oromoof Oromoo gidduutti inni jedhamuuf gaasa kanaaf. Kana miti. Miidiyaa waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaqaa dhaggeeffadhaa. Ijoollee Oromootu qabamee booji'amee harka laattee gaaffiif deebiin ta'aa jira. Inni du'e sunis Oromoo, inni harka kenne, inni qabame sunis Oromoo. Inni gama si ajjeesu, inni gamana ajjeesu Oromoo. Haa raawwatu kana booddee. Nugaa hin boonye waggaa meeqa? Hin gaddine waggaa meeqa? Silaa waa'ee misoomaa haasa'uun kan nurra jiraatu. Silaa waa'ee diinagdee haasa'uun kan nurra jiraatu. Silaa waa'ee mana barumsaa haasa'uun kan nurra jiraatu. Silaa waa'ee fayyaa haasa'uun kan nurra jiraatu. Uummata keenya ongeedhaan dhumaa jiru uummata kana cinaa dhaabbachuu kan qabnu nu har'ayyuu waa'ee nagaa irraa somna. Bara ilmi abbaa gadaa aangoo qabu keessas. Bara namni biyya geggeessaa jiru Oromoo ta'e keessas. Yeroo itti wal facaasnu miti. Yeroo itti wal darbinu miti. Yeroo itti wal alagoomsinu miti. Yeroo walitti dhukaasnu miti. Yeroo walirra ejjennu miti. Yeroo biyya keenyaaf uummata keenyaaf itti dhaabbannudha. Waamicha obbo Shimallis kanaaf kabajaaf ulfina guddaa qabna. Garuu immoo hin jedhagaa obbo Shimee keenyaan. Hamma isaan dhufanitti immoo warra harka keessan keessa jiran, warra mana hidhaa keessan keessa jiran, maanguddoo akka jaalle Abdii Raggaasaa fa'a hidhamtoota keenya maal qaba yoo hinuu hiittaniin jedhan. Gaaffiin koo inni guddaan isa kan obbo Shimallis. Yes. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buusuun keessan gaarii. Araaraaf walitti dhufuun keessan gaarii. Warra harka keessan keessa jiran, warra mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran, warra mana hidhaa keessatti dhukkubni isaan rakkisaa jiru kana nuu hiikaa jedheen kabajaa guddaan isin gaafadha immoo obbo Shimallis Abdiisaa.
har'asila Oromoon yerootti walitti dhukaasu kan kolfaa taaneem hin salphanneem ammas fagoo miti salphina kana keessaa ba'uu dandeenya. Karaa nagaa waliin taa'anii haasa'u. Waraanni bilisummaa Oromoo tole nan fudhadha nagaa garuu ulaagaa kanan barbaadaa jedha. Maaliif waggaa hedduudhaaf Abbishee Garbaa fa'arraa kaasanii maqaa maanguddummaati waan ta'e agarra. Bara 2018 agarre. Mallattoon tokkotu mallatteeffamin dhaqanii waraana Eertiraatii fidanii obbo Lammaan maal jechaa turan. Nuti waan dhanneefinne karaa nagaa dhufanii mamma nutti dhukaasuu jalqabaniiran. Achiinis gama adda bilisummaa Oromoonis komii jira. Qaamni sadaffaan gidduu hin jiru waan ta'eef. Qaamni waan kana sirriitti ragaanuu ba'u hin jiru. Eenyu bira dhugaan jira, eenyu bira kijibni jiran been dhugaa. Waan isaan walii agriimentii godhan bara 2018. Waan isaan dhaqanii waliin ta'anii haasawaan hin beennu. Hawaasi hin beeku. Inni kun isa kanatti quba qaba, inni kun isa kanatti quba qaba. Rakkoon akkasii akka hin dhufneef waan darberraa barumsa fudhanne waan isaan gaafatan nagaa barbaanna nagaa argamuun kun waraana bilisummaa Oromoo caalaa mootummaan fayyada. Maaliif horii isaan qawweetti baasan? Horii waan adda addaatti ba'u, diroonitti ba'u, xiyyaaratti ba'u, taankiitti ba'u kun misoomarra oolu waan biraa godhaga. Nurraan turina. Itti nuu jabeessa nagaa barbaanna nagaa feena ummati keenya waggaa hedduuf dheebochaa jira nagaa rakkoo hamaa keessa jira ummanni keenya jarri ati waraana bilisummaa Oromoo ta'e ati mootummaa keessa jiraadhu ati kaafaa'oo keessa jiraadhu akkuma neen gadda isiniin jedhe mooyyee tokkotti naqanii nutumaa jiru. Har'a mootummaa Dr. Abiyyi fuuldura warri dhaabbachaa jiran mootummaan Dr. Abiyyi mootummaa akkasii jedhanii miti mootummaa Oromoo jedhanii fuuldura dhaabbachaa jiru. Oromoon immoo Oromoo deebisee walitti dhukaasuun haraama kun. Dhaggeeffadhaa kana. አየር መንገድ የተፈንተኛ ማህበሩ አየር መንገድ ወደ ኦሮሞማ ለመለወጥ ቢሮ የኦሮሞ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ አስወግደ የኢትዮጵያ ባንዲራ አስወግደ በብሔራዊ ተቋሙ የግብፅን ባንዲራ አስቀምጠን የምንጨማለቀው ሰውዬ አብረን እንነጋገራለን።